Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu namoonni Waaqayyo bakka garaagaraa teessanii qulqulloonni dubbii kan dhagaa jirtan TV maa hordoftan bakka jirtan hundumaatti nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u. Arras deebinee dhumne irraa Waaqni nu gargaaree Kiristoos dhufu tutturraan guyyaa irraa tola garreerraa Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee xiqqoo gara dubbii keenyaatti tun galiin fuuldura galateeffannee kadhanna. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa Waaqa irratti lafa irratti galanni guutuun siif haa ta'u. Ammas dabaltee biyya lafa irratti jirtu yeroo kana jirru yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Ilaa sabni keenis dhagaa dhumne irraa maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii kennu erge. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase kan jedhu cafameera. Dubbii kee anaafis garboota kee ta'an isa dhaggeeffatan kanaaf ergi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa yeroo garaagaraa deebinee kenne ka dubbachaa turre har'as Waaqayyo yeroo nu kennanaan deebinee dhufne irraa mata dureen har'a dubbannu aarsaa sababa yakka keenyaaf kaffalame waan jedhu ilaalla. Aarsaa sababa yakka keenyaaf kaffalame yookaan gatii sababa yakka keenyaaf ba'e ilaalla. Aarsaan sababa yakka keenyaaf kaffalame maali? Namni hundumtuu Kiristoositti amanuudhaan akka fayyinni karaa Kiristoositti amanuu duwwaa akka ta'e beekamaadha. Har'a immoo dubbii nu ilaallu Isaayaas boqonnaa 53 ka'eessa jiru waa'ee Kiristoosiif yookaan waa'ee Masiisa dhufuu waa'ee Kiristoos dhufuuf raajii raajamee fi attamitti dhufee galma ga'iinsa isaa ilaalla. Sababa yakka keenyaaf gatii Yesuus kaffale ilaalla. Isaayaas 53 boqonnaa tokko kaasee nu dubbisa. Isaayaas 53 kuni tokko amma 12 lakkoofsa 12 qaba. Lakkoofsi 12 isaa diippilii waa'ee Yesuus haasa. Tokko amma 12tti waa'ee Yesuus dubbata hundisaa. Minan dubbisa. Isa nuyi dhageenyee himne eenyutu amane? Irreen Waaqayyoo eenyutti mul'ate? Inni akka biqiltuu mukaatti goofticha duratti ol hin ba'a. Akka hidda muka lafa gogaa keessaa ba'uus hin ta'a. Simboodhaaf surraa waan hin qabneef nu isa laaluun jaallanne miidhagummaa waan hin qabneefis nu mararre. Namoonni isa tuffatanii isarraan goran. Inni nama dhiphinniif muddamni itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii ta'e. Nuyis omattuu isan lakkoomne. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirraan kaa'ee muddama keenyas hin baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutee gadi isa deebiseetti hin lakkoomne. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraaname. Sababii yakka keenyaafis reebameen caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuuf inni nadabame. Madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf argame. Nu hundumti keenya akka olota karaa irraa bannee turre. Akka olotaa karaa irraa bannee turre. Adduma addaanis kara karaan gorre. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenyaa isarra kaa'e. Isan cunqursan, isan dhiphisanis inni garuu waan tokko iyyuu hin dubbanne. Akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf geeffamtuutti in oofame. Akkuma hoolaan yommuu rifeensa irraa muran cal jettus inni calluma jedhe malee afaansaa hin saaqqanne. Cunqursaadhaan itti faradamee ni ajjeefame. Hidda dhaloota isaatii eenyuti mare? Biyya warra jiraataa keessaan balleeffame. Balleessa saba kootiinis amma du'aatti in adabame. Inni jalina tokko illee hin hojjenne. Goomsaanis afaansaa keessaan baane. Awwaalli isaa warra jalloota gidduutti yaadamee ture. Inni garuu warra seerosota gidduutti hin awwaalame. Waaqayyo isa dhiphise sana caccabsuun jaalala koon ta'e inni lubbuusaa aarsaa sabii yakkaatiif dhiyaatu godhe yoo dhiyeesse sanyii isaa arguuf jira. Jabanni isaas hin dheerataaf jaalalli koos karaa isaa raawwatama. Dhiphina cimaa dhiphatee erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'ee garaan cibsata. Garbichi koo inni qajeelaan beekumsa isaatiin namoota baay'eedhaaf hin farada. Yakka isaaniif hin baata. Inni cubbuu namoota baay'ee baatee waa'ee cubbuu isaaniif hin kadhate lubbuu isaa du'atti dabarsee kennee warra balleessaa qabanii wajjin waan lakkaa'ameef ani qooda isaa warra gurguddataa wajjin nan godhaaf warra jajjaboo wajjinis boojuun hirmaata jedhee ameen. Kun Isaayaas boqonnaa 53 irraa. Isaayaas boqonnaa 53 kun gadi fageenyaan waa'ee Yesuus dubbata. Waaqayyo nama ta'ee attamitti akka dhufuu fi ganaa fuulduratti waan ta'uu dubbata. Isaayaas jechuun maqaa masaraa yookaan salvation of God jechuudha yookaan የእግዚአብሔር ማዳን jechuudha. Hiiki maqaa isaatii fayyisuu Waaqayyooti maqaa masaraa gaafa jalqabu. Isaayaas 53 kana yoo dubbifne calluma yoo dubbifne keenya ergaadha. Nama dhaga'uuf ergaadha. Boqonnaan tokko 12 kuni ergaadha waa'ee keenya dubbata. Waa'ee du'uu Yesuus, du'a ka'uu Yesuus. Kanaaf waa'ee dhufee dhiphachuu Yesuus dubbata Isaayaas. Isaayaas raajota bara sana turan keessaa nama baay'ee barateedha. Raajota bara kana tajaajilan keessaa Isaayaas nama baay'ee barateedha. Hiddi dhaloota isaa sanyii moototaa keessa. Sanyii moototaa keessa. Hiddi dhaloota isaatii achi dhufi isaatii sanyii moototaa keessa. Isaayaas mootota afur dura dhaabbatee nama waggaa 60 tajaajileedha. Mootota afur dura dhaabbatee jechuun mootota kaa'anii kufanii mootonni afur dhufanii darbanii nama dhaabatee raajii dubbateedha. Nama raajiin tajaajileedha. Bifa walalootiin mootota gorsaa. Yeroo barreessu kitaaba ofiisaatii nama barreesse nama bifa walalootiin mootota gorsuudha Isaayaas. Raajii kana yommuu dubbatu raajii haaraa miti.
Isaayyaas raajii haaraa ta'e namni yeroo Isaayyaas 53 kan dubbatu raajii haaraa ta'e miti. Isaayyaas boqonnaa 6 ka'ee guutummaatti waa'ee Kiristoos dubbata. Boqonnaa 6 ka'ee dubbatu malee amma boqonnaa 53 kana waa'ee Yesuus hin dubbanne iddoo biraatti. Boqonnaa 53 kun kilaayimaksii raajii Isaayyaasiiti. Isaayyaas raajii kana yeroo dubbatu Iyesuus qaamaan biyya lafarra hin dhufne hin dhalanne fuulaa fuulan beeku. Garuu akka nama dhaabatee ilaalutti barreessa Isaayyaas. Akka nama dhaabatee Yesuus argaa jirutti barreessa. Sichi waggaa 700 booda waan ta'u raajiidhaan dhaabatee dubbata. Waaw. It's so amazing. Amma kana raajii nama jechiisa ishee tokko. Waan sichi waggaa 700 booda ta'u akkama waan taa'ee ilaalaa baachaa jirutti dubbata. Maal jedha ilaallee akka jaallannuu fi miidhagina qabu ture jedha. Ilaallee akka jaallannuu fi miidhagina qabu ture akka nama tuffatanii achirraa goraniiti jedha. Waaqayyo akka keenya hundumaa sarara kaa'ee jedha. Inni nama dhabbiniif rakkinni itti baay'ate ture nus akka waan waaqayyo dhayichaan isa dhayeetti lakkoomnee jedha. Inni garuu dhuguma dhiphina keenya baate madaa'uu isaatiin fayyine jedha. Ilaala Isaayyaas gana sichi waggaa 700 boreessu dhufee dhalachuunsaa. Kan inni dubbatu garuu har'a. Isaayyaas kuni raajii Isaayyaas kun namoonni Isaayyaas dubbachuu jalqabe miti waa'ee Masii dhufuu kana waa'ee isa dhufuu Masii jechuun Yihuudootaaf Masii jechuun isa dhufu jechuudha isa Kiristoos jechuudha afaan Giriikiin Masii jechuun afaan Ibraawiiti afaan warra Ibraayisxiiti Kiristoos jechuun immoo afaan warra Giriikiiti Masii jechuun isa dibame jechuudha isa dibamee dhufu jechuudha. Warri dubbachaa turan hundumtuu mootonni baay'een luboonni baay'een raajonni baay'een Isaayyaas duras bara Isaayyaas dubbachaa kan turanii inni dhufu Masiin kunii garbummaa jalaa isin baasaa mootummaa Daawit isiniif deebisaa isin dura deemaa lolees immoo sisaa jedhu. Isaayyaas garuu dubbatu dhufee 53 irra ga'ee inni isin eegaa jirtan Masiin kunii dhufee nama ajjeesaa dhufee lolee nama isin mootummaa taane dhufee ofii du'aa jedha. Kan nama dhibu garuu du'ee mo'a. Iyesuus du'e iyyuu mo'adha. Warri kan ajjeesanii immoo Iyesuus du'e mo'a. Inni isin eegaa jirtan Masiin kun gaafa dhufu garbummaa jalaa isin baasa miti ilaallee jaallachuuf bifa hin qabu. Dhaggeeffadhaa akka irraa madduu waan garaagaraa poostii kaarraa arginu miti. Iyesuus ilaallee akka jaallannuuf bifa hin qabu ture jedha wangeelli. Nama dhiphinni muddamni itti baay'ateedha. Waaqayyo dha'icha keenya waa'ee keenyaaf dha'icha jiru hundumaa isarra kaa'ee jedha. Ba'aa kee hundumaa Iyesuus si baate. Cubbuu kee gatii cubbuu keetii Iyesuustu garafamee kaffale. Egaa sababa Isaayyaas raajii kana dubbatuu fi warri Yihuudootaa hin fudhatan raajii kana. Raajii Isaayyaas dubbatu kana fudhatan akkuma beektan mana sagadaa gaafa dhaqanii seeraa fi raajota keessaa kitaabii dubbifama. Kitaabii yeroo dubbifamu hundumtuu ol ka'ee dhaabbata. Gaafa hundumaa mana sagadaa yeroo dhaqan maal dhagaanii galu hin dhufa Masiin waan jedhu dhagaanii galu. Ijoolleen Yihuudootaa Masiin dhufee nu bulchu tokko hin dhufaa jedhu abdiin isaanii kana. Gaafa dhufu garuu mootummaa nuuf ijaaraa bilisa nu baasaa garbummaa keessaa nu baasaa harka Filisxeem jala nu baasaa jedhanii amanu malee dhufee du'a jedhanii hin beekan. Kanaaf waldaa kana isaan dhaqan yeroo dubbifamuu fi hin dhufa Masiin waan jedhu tamananii taa'u hin dubbifama. Isaayyaas 53 kana garuu yeroo dubbifamu taa'anii dhaggeeffatan. Maaliif? Akkasitti eegaan jira waan ta'eef boqonnaa tokkorraa maayee dharee boqonnaa 53 lakkoofsa tokkorraa isa nuyi dhageenyee himne eenyu tamane jedha. Yommuu Isaayyaas 53 kan dubbifamuuf kan wal mana sagadaa gadhiisanii yaa'u. Isaayyaas ka'ee dhaabate dubbata. Eenyu tamane isan dhageenye dubbanne. Inni akka muka lafa gogaa keessaa biqiluuti akka jechuun gogiinsa hafuuraa bareessu dhufee dhalateeti kan inni argisiisu. Akka sanatti gara lafa keessaa biqilee ka'a akka nama lafa gogaatti guddatee lafa onaatti guddatee taa'edha. Isaayyaas akkeetti dubbatee barri turee barri dhufee darbee waggaa 700 booda Iyesuus dhalachuusaa dhufee dubbatame Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kaasee Gabri'eel dhufee Maariyaamitti hime. Inni dubbatame raajiin kun galma ga'uuf jecha inni karaa Isaayyaas faas raajota garaagaraas dubbatame. Masiichi dhufee dhalatuuf jecha ergaan dhufee Gabri'eel Maariyaamitti hime. Maal jedhaa baga gammaddee jedheen maal jennaan ilma deessaa jedhe ilmi isaa dhalatu immoo ilma abbaa jedhamaa jedhe. Ilma abbaa jedhama jedhee dhiise miti. Warri kaani Museenii Gibxiitii Israa'eliin baasee kanatti geesse. Daawiti Filisxeemota jalaa Israa'eliin baase. Gaafa dhufee dubbatu garuu Gabri'eel maal jedha inni saba isaa cubbuu isaaniitti bilisa baasa. Inni dhufu Masiin kun Iyesuus Kiristoos kun gaafa dhufu saba isaa cubbuu isaan jiran keessaa baasa malee biyya tokko gara biyya biraatti geessadha miti yookaan mootummaa ijaaramedha. Inni dhufa fayyisaadha maqaan isaa ilma abbaa jedhama maqaan isaa Iyesuus jettee moggaafta ilma Waaqoo jedhama inni saba isaa cubbuu isaanii ittiin qulleessaa'edha. Cubbuu isaanii isaanirraa fuudhedha. Cubbuu isaanii isaaniif baatedha. Isaayyaas raajii jechuun nama rakkisa wangeelaawii kakumoofaati. Akkatti Isaayyaas dubbateef akkatti ergaa dhufee Maariyaamitti himu kanaa fi akkatti Isaayyaas dubbateef gaafa Yesuus du'ee bukkee dhaabatanii ilaala yoo ilaale even warri gaafa Yesuus du'ee bukkee dhaabatanii ilaalaa turan gaafa dhalate ilaalaa turan amma Isaayyaas kana hin barreessine amma Isaayyaas kana diippilii waa'ee Yesuus hin barreessine amma Isaayyaas kana jecha garaagaraan hin barreessine. Isaayyaas 53 kana boqonnaa tokko tokkoon woordii isheedhaan yoo hinne
Baay'ee ulfaataadha yeroo baay'ee nu fudhata waan Yesuus nuu baate tokko baachuu hin dandeenyu. Tokko ishee baachuu hin dandeenyu. Akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbee nama tuffate jechuun itti taasiftuu namatti dhiisee deemu jechuudha. Nama muddee itti baay'ate. Nama asaasan fudhanne ture. Bifan qabu ture. Inni waddoo zandi dangibaat yellawum jedhama arfisa. Akka jaallannuuf ilaallee bifan qabu ture. Jooraa ta'ee dhalate Yesuus anaasiin fayyisuuf jedhee. Bifatuu qabu. Humna waaqummaatu qabu bara baraan jiraachuu danda'u yuunivarsiitii kana uumeetu jiru anaaf siif jedhee bifa gadhiisee silxaana gadhiisee hangoo gadhiisee nama ta'ee dhufe waaqayyo cubbuu keenya hundumaa hammeenya keenya hundumaa sarara kaa'ee jedha. Egaa Yesuus dhufeen dhalate akkuma dubbatamu Maatiyus boqonnaa 2 irratti hin dhalate dhalachuunsaa addunyaa urgufe biyya urgufe mootummaa Roomaa urgufe. Haalleluuyaa. Gaafuma dhalatu dallaa horii keessa ciise waan horiin keessa nyaatu keessa ciise beeta mangistii urgufuu jalqabe. Warri sabaan salgan ba'a fagooti urjii ilaalanii ka'anii raasuu jalqabe gaafuma dhalatu. Hin dhalate mana Yoosefitti guddate. Na hubadhaa maalu kun fayyina keeti. Siif jedheeti obboleettii ko. Waaqa teetu jiru aangoo waaqummaa sana gadhiise. Siif jedheeti kan inni dhufee qaama namummaa uffatee mana Yoosefitti guddachuu jalqabe. Mana Yoosef kana gaafa guddatu Yoosef muka hojjeta. Muka soofa. Nama muka soofu ture Yoosef akkuma beektan. Yesuus Yoosef ijji muka soofaa guddate. Nama muka soofu harka sadaan gaafatina. Anaaf siif jedhee bara baasoo kaa'ate waaqni bara baraan jiraatu. Anaaf siif jedhee ituu muka soofuu guddate. Ergamaa guddate Yesuus akka koof akka kee. Nama fakkaate gaddeebi'ee mana namaa keessa jiraachaa nama ergamaa muka soofaa guddate. Ayi Yesuus. Muka soofaa guddatee ituu jedhu ituma guddatu gaafa waggaa 12 mana qulqullummaa dhaqanii ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuuf ofii masaatii oolcha Faasikaatii ayyaana Faasikaa immoo ayyaaneffachuu deema. Innumtuu Faasikaadha Faasikaa ayyaaneffachuu deema. Achitti Maariyaam fa'aa dhiisanii galan boqonnaa 2 guutuu dubbiftanii isa booda maaliif nu dhiiftee deemtanii immoo deebi'anii naan maaliif na barbaadu mana abbaa koon jira jedhee Yesuus ergasii fuudhee galanii hin guddate isaanuma biratu taa'u. Ituma guddatu waggaa 30 ga'e. Waggaa 30 ga'ee yeroo Yesuus waggaa 30 ga'ee ga'u kana keessa Yohaannis lafa onaatti ba'ee baraa Yihudaa keessatti wangeela lallaba. Wangeela lallaba jechuun kottaa cuubamaa laga Yordaanositti nama waama. Karaa keessan ol qixxeessaa inni ol kee gad bu'u inni gad bu'e immoo hola ka'u gooftichaaf karaa tolcha haraa inni jedhamu kun dhufeera kottaa cuubamaadha. Namni hundumtuu cuubamuudhaaf laga Yordaanos dhaqa. Yesuusis waggaa 30 ga'ee cuubamuudhaaf Yohaannis bira dhaqe. Wangeela Maatiyus boqonnaa 3 guutummaa isaa dubbifatan achiin argattu. Gaafa inni dhaqu Attamitti si cuubannaan namaaf haquratti waan gaarii ta'e hojjechuun nuu kennameera na ittisuu dhiisii na cuubi jedhee gaafuma Yesuus cuubamee bishaan keessaa ba'u samaa'iin saaqamee bifa gugeen hafuura qulqulluun dhufeerra bu'ee Yohaannis argee waaqarraa immoo sagalee dhufe kun ilma koo jaalladhuudha jedhee Waaqayyo. Egaa Yesuus achii ba'ee gara qorumsaatti sokke. Guyyaa 40 halkan 40 erga kadhatee deebi'ee dhufe booda barsiisuu jalqabe. Dinqiif waan garaagaraa erga godhee booda milikkita garaagaraa erga argisiisee booda mootummaa Waaqayyootu lallabuu namoonni baay'een duukaa bu'uu jalqaban. Warri kaan biddeen nyaatanii waan beekaniif duukaa fiigu. Biddeen waan inni baay'isu fedhee duukaa fiigu. Warri kaan waan garaagaraaf duukaa fiigu. Warri kaan fayyanii kan duukaa fiigu. Nama baay'ee duukaa ture. Warra duukaa turan kana keessaa nama 12 ergamoota godhee isaan shuume yookaan muude. Warra ergamoota ta'anii muudaman kana keessaa tokko Yihudaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 12 dubbifadha. Warra muudaman kana keessaa Yihudaan tokko ture. Yesuus erga biyya lafaarratti ture. Erga waggaa 30 ga'ee cuubamee kadhatee deebi'ee booda dinqii garaagaraa hojjechaa mootummaa Waaqayyoo barsiisaa ituu jiru namoota ofitti erga waame keessaa immoo warra 12 kanaa hin muudee jedha. Kadhachaa bulee ka'ee muude. Hin muudamanii tajaajila jalqaban Yesuus wajjin. Tajaajila gaafa jalqaban erguu jalqabe nama 70 ergeeraa deemanii akka isaan hojii hojjetan Yesuus isaan barsiisuu jalqabe. Ituu tajaajiluu ituu jedhu waggaa 3 walakkaa gara dhumaatti yeroonsaa akka ga'e hin beeke jedha. Yeroonsaa akka ga'e hin beeke jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irraan isin dubbisa akkas jedha. Wangeela Yohaannis 13 na duukaa dhaqaa dubbifadhaa. Ayyaana Faasikaa dura Yesuus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e hin beeke. Inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma jaallate hamma dhumaatti jaalala guutuu isaan argisiise. Yeroo irbaataatti seexanni akka Yihudaan ilmi Simoon namni biyya Kiriyoot Yesuusin dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ate. Yesuus immoo Waaqayyo Abbaa waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofii isaatii Waaqayyo bira akka dhufe gara Waaqayyoos akka dhaqu hin beeke. Kanaafis irbaatarraa ka'ee wayyaa isaa ofirraa fuudhee ka'ee erbee tokkos fuudhee mudhiitti suuqqatee xuwwee miillaatti bishaan buusee miilla bartoota isaa dhiqe. Erbicha mudhiitti suuqqate sanaanis qoorsutti ka'e.
Simoon Phexros biras geenyaan Phexros gooftaa situ miilla koo dhiqaa ittiin jedhe. Yesuus immoo waan hojjechaa jiru atamman beektu. Gara booddeetti garuu hin hubatta jedhee deebiseef. Phexros yoomiyyuu taanaan miilla koo hin dhiqtu jedheen. Kanarratti Yesuus ani yoo siin dhiquudhaa baadhe na biraa qoodan qabduu jedhee deebiseef. Simoon Phexros yommus yoos miilla koo duwwaatu hin ta'in harka koo mataa koos dhiqii ittiin jedhe. Yesuus immoo kanaan dura kan dhiqatte miilla isaa duwwaa dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu inni guutummaatti qullaa'aadha. Isin qullaa'oodha garuu hunda keessan mitii jedheen. Innoo dabarsee isa kennuuf kan ture eenyu akka ta'e waan beekeef hundumti keessan qullaa'oo miti jedhe. Yesuus miilla isaanii dhiqee wayyaa isaa fuudhee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee waan ani isiniif godhe hubatture barsiisa gooftaa jettanii na waamtu isin akkuma jettan yoo ani barsiisaan keessanii fi gooftaan keessan ergan miilla isiniif dhiqe isin immoo miilla walii keessaniif dhiquun isiniif hin ta'a. Ani akkuma isiniif godhe isinis immoo akka gootaniif fakkeenya isiniif ta'eera. Dhuguma isinitti hima hojjetaan isa hojjechiifatu irra hin caalu hin ergames isa ergate irra hin caalu. Kan erga beektanii akkuma kanatti yoo hojjettan kan ayyaanamtanidha. Ani waa'ee hunduma keessaniif hin dubbadhu warran fuudhe immoo beeka. Na dhaggeeffadhaa laaddoo kana 18 irraa. Inni macaafni namichi buddeena koo nyaate na dhiite jedhu garuu raawwatamuun hin ta'a. Yommuu inni ta'u ani isa ta'uu koo akka amantaniif utuu inni hin ta'in duraan dursee amma isinitti nan hima. Dhuguma isinitti hima namni isa ana erge simatu ana simata. Ana simachuu isaati namni isa ana simatus isa ana erge simachuu isaati jedhee isaanitti dubbate. Ameen. Boqonnaa 13 kanarraa Yesuus ta'ee ayyaana Faasikaa dura ka'ee miilla bartootaa dhiqeedha. Kan nama dhibu Yihuudiin tokko mana koo yoo dhufte ani Yihuudii yoo ta'e Yihuudiin tokko yoo garbi jiraate malee ka'ee miilla siin dhiqu. Bishaan si laata bishaan miilla sana si dhiqata. Seera Yihuudootaa keessatti akkasi. Gad jedhanii miilla dhiqan. Yoo mana kee dhufe yookaan mana koo dhufte lachuun keenya Yihuudii yoo ta'an sanyiidhaan Yihuudoota taane garba mana keenya jiru dhiqa malee miilla Yihuudiin tokko Yihuudiidhaaf miilla dhiqu. Kanaaf Yesuus argisuu barbaade ayyaana Faasikaa dura wayyaa isaa ofirraa fuudhee ka'ee miilla bartoota hundumaa dhiqeedha. Erbees fuudhee mudhii suuqqatee hunduma isaaniif qorsee kan nama dhibu Yihuudaanis taa'ee dhiqate. Gaafa shuumame orma kan ijjiin shuumame gaafa Yesuus miilla dhiqus taa'ee dhiqate Yihuudaan. Yesuus erga dhiqee taa'ee booda erga silxaatti deebi'ee taa'ee haasa'utti ka'e. Hubadhaa asirratti bifa garbaa fudhatee akka garbaatti dhufee mirga miilla dhiqee booda deebi'ee taa'e jechuun sun Yesuus gad deebi'ee garba fakkaatee amma dhumaatti erga boomame du'aa kee silxaana isaatti yookaan aangoo isaatti deebi'u argisiisa. Taa'ee haasa'uu jalqabe barsiisaa gooftaa naan jettu akkasin jettan isaan dhuguma isaa akkuma isinii kana godhe kana isinis waliif godhaa. Ani hunduma keessan jaalladheera, hunduma keessan fo'adheera. Isin qullaa'uudha erga jedhee booda hunduma keessan fo'adheera garuu isin keessaa tokko dabarsee na kenna. Isin keessaa tokko korma jedhe Yesuus. Akkas jennaan namni hundumtuu eewudhaa jedhan. Erga jedhee booda inni macaafni jedha lakkoofsa 18 irraa namichi buddeena koo nyaate na dhiite jedha raawwatamuun hin ta'a waan ta'eef dabarfameen kennama. Nyaaraan gaafadhu jedhee itti meedha Phexros guutummaa sarbifadhaa boqonnaa kana. Yohaannistu bira ta'a eenyudha jedhee nyaaraan itti argisiifnaan Yohaannis itti jedhee Yesuusin gaafate eenyu kan dabarsee si kennaan nama buddeen gurshi ilaalee Yesuus. Erga buddeen fuudhee booda wacitiitti cuuphee Yihuudaa gurshi. Akkuma Yihuudaan buddeen sana fudhateen seexanni gara Yihuudaatti gale. Gurratti jedhee Yesuus Yihuudaaf itti qabee dhaqi dhimma kee sana raawwadhu jedhe. Garraamii akkamiiti obboloo tokko? Dhaqi dhimma kee sana akkas jechuun dhaqi warra wajjin olii galte fidii kottu na ajjeesuudhaaf jechuusaati. Waan Yesuus Yihuudaan jedheen beekan turanii yookaan hin dhageenye waan ta'eef warri kaan hiyyeessotaaf qarshii keenya ayyaana Faasikaa kanatti waan ittiin jedhe fakkaata yookaan immoo waan irratti nuu bidi waan ittiin jedhe itti fakkaata turedha waan Yesuus ittiin jedhe hin dhageenye turedha. Inni garuu gurratti jedhee dhaqi dhimma kee sana raawwadhu. Yihudaan buddeen ishee fudhattee wayyaa ishee fudhattee sokkite. Eenyuun jeera sana fiddee Yesuusin qabsiisuudhaaf sokkee Yihudaan. Boqonnaa 14, 15, 16, 17 kana Yesuusitti hime. Erga hunduma isaanii waan hundumaa isaan barsiisee itti himee booda boqonnaa 18 irratti kadhachuudhaaf ol ba'e jedha. Lafatti Yesuus kadhatu beeka waan ta'eef Yihudaan warra sana guuree dhufe jedha. Qabatanii dhufan. Yihudaa qabatanii guuramanii dhufan abidda baatanii billaa baatanii. Yesuus kadhachaa jiraatti ba'ee eenyuun barbaaddu jedhee gaafate. Boqonnaa 18 irra kun Yohaannis boqonnaa 18 irra eenyuun barbaaddu jennaan Yesuus nama Naazreet barbaannennaan anaa jedheen anaa jennaan hin kukkufan. Kan nama dhibu yeroo isaan kukkufan Yesuus dhaabatee eega kukkufanii erga lafaa kaanii booda eenyuun barbaaddu jedhe ammas yeroo isaan kaan Yesuusin barbaannaa jennaan hin qabatan jedha.
Gaafa isaan qaban Phexros billaa fuudhee gurra namicha tokko kunnaan warri billaan dhufan billaan duu billaa kee mannee isaanitti deebisedhee Yesuus akkas jedhe egaa naanna fudhaa sokkaa warra kana dhiisaa jedhe. Boleessa koo du'a keetti sii darbee iddoo keessi du'ee jireenya isaa bara baraa sii laate. Yeroo baay'ee lola keenya kan lolu isa adagaan dhufutti kan darbu isa jireenya isaa immoo kan jiraatu nuyi. Warra kana gadhiisaa anaanna fudhaa sokkaa jedhe Yesuus. Egaa fuudhanii kaan warri Yesuusin qaban kun lakkoofsa 12:18 Yesuusin qabanii hidhan jedha. Qabanii hidhan jedha. Luqaas boqonnaa 22:63 amma 70 akka jedha. Warri Yesuusin qaban suni itti geessu turan jedha. Itti geessu hin kabalu itti tufu. Isaayaas dubbate raajii Isaayaas sanatu raawwachuu jalqaba ammas itti na dhaggeeffadhaa adaraa gurra keessas qabaate. Itti tufanii hin kabalanii itti geessu turan jedha Yesuusin. Asiifachi daddarbachaa kaan Yesuusin Luqaas boqonnaa 23 irraa yoo dubbiftan fannootti adeema garuu mootota walitti araarsa. Phiilaaxoosiif Heroodos waliin jaallatan turan Yesuusin dabarsanii kennuu irratti xalayaa walii barreessuu jalqaban. Gara fannootti deemaa nama araarsa Yesuus. Waaqaaf lafa duwwaa miti namaaf nama mootillee fannootti deema reebamaa deema garafamaa deema gara du'aa dhaqaa garuu mootota lamatu wal lolaa kan turantu araarama. Egaa Maarqos boqonnaa 15 kaasee 15 amma 20tti dhiphina Yesuus irratti raawwatee fi Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee waan Yesuus irratti raawwatan isinitti mana dhaggeeffadhaa. Yesuusin fidanii qabanii erga fidanii booda takka Phiilaaxoositti geessanii takka Heroodositti geessanii erga firdiin akka itti faradamuun murtaa'e booda fidanii mana mootummaa ol galchan. Mana mootummaa erga ol galchanii booda wayyaa guutummaatti irraa baasan. Ani bareedee as akkan taa'uuf Yesuus qullaa naa garafame. Ati akka itti sitti tolee akka jirtuuf obboleessa koo Yesuus qullaa fuula namaa duratti sii reebame. Erga wayyaa irraa baasanii booda jirma lafa kaanii asii gaditti dhan. Jirma gaafa lafa kaanii asii gaditti dhan Yesuusin qullaa jirma kanaan harka akka godhanii asirra reebuuf akka ta'utti Yesuusin gadi dhan. Wataaddaroonni Roomaa yookaan Roomaa jechuun yeroo sana warra koloneeffataa jiran waan ta'eef namni nama koloneeffatu tamitti akka nama reebu beektu. Namni nama garboonfatu tam akka nama godhu beektu. Ulee isaan yeroo nama reeban inni reebu sun akka warra Roomaatti inni reebu sun yoo dadhabe yookaan inni reebamaa jiru sun yoo du'e waadhiisu nama reebu. Warri Yihuudootaa seera isaanii keessatti 39 dabarsanii nama reeban. Kanaaf warri maayirga qaban hin dhufan wataaddarri Roomaa Yesuusin lafatti gadhiidhan mukatti. Isa booda alangaadhaan reebuu jalqaban. Na dhaggeeffadhu. Alangaadhaan reebuu jalqaban. Alangaan ittiin Yesuus reebame gaafasi kun idimmatti jiraaf jedhama. Idimmatti jiraaf jedhama alangaa warra Roomaatii dheeraadha. Dheeraa ta'e akka eegee adurree sana ta'e dhandha isaarraa immoo bokkuu qaba. Dhandha isaa kanarraa bokkuu qaba. Bokkuu dhandha isaarra jiru sana keessa immoo hinchi sadii kan keessa galu waan akka okkoo wayii sibiila qaba. Lana hubadhaa. Alangaan suni dimmatti jiraaf yookaan akka eegee adurree wayii fakkaata. Isarratti alangaa sanarra immoo bokkuu jira. Bokkuu sanarra immoo hinchi sadii kan qaama namaa keessa galu akka okkoo wayii ta'e qara kan qabutu irratti jira. Sanaan kana isaan nama reeban. Isa booda Yesuusin cibsanii mukatti gadidhanii gamaa gamana dhaabatan. Isa booda alangaa sanaa Yesuus reebuu jalqaban. Si'a tokko yeroo alangaa sanaan godhanii fudhanii foon Yesuus kana follossee fuudhee ka'a. Ammas yeroo inni kun godhu dhanna Yesuus gara biraa follossee fuudhee ka'a. Ituu bobboccoqamu akka tolka'uun qabu yeroo asiin rukutameen asitti galagalu amma immoo asiin rukutuu jalqabu. Ituu jedhu dhanni Yesuus dhiiga duwwaa ta'e bobboccoqamee dhume kan nama dhibu yeroo alangaan tokko Yesuusin rukutu ati immoo gara jireenya bara baraatti sitta. Yeroo alangaan hormaa sun Yesuusin al tokko rukutee foon irraa fuudhu harki Waaqayyo araaraaf dhiigaan kan mamame achi keessaan gara keenyatti dhufu. Siiduu Yesuusin gatii Yesuus sii kaffaleen Waaqayyoon araaramteetta. Yesuusin hin garafan yeroo ol ka'u mataa isaa rukutan dhiiga ofii isaatii keessatti deebisanii kuffisu. Namni hundumtuu biraa sokke. Hirreebame amma danda'an sinitti meera. Mootonni Roomaa kun erga reebanii booda Yesuusin fannisuudhaaf fuudhanii ka'an. Muka fannoo sirriitti hin hojjetamne baachisanii gaara fannootti fuudhanii ka'an Yesuusin daddarbachaa kufee ka'aasiif anaaf jedhee muka fannoo fudhatee ka'e. Obboleessa koo obboleettii gatii Yesuusii kaffaleen du'i bara baraa sirraa ka'eera. Hamma Yesuus rukutame sana sirraa rukuttaan ka'e. Hamma Yesuus rukutame siif fayyini dhufe. Madaa'u isaatiin fayyina jedha Isaayaas boqonnaa 53 irraa madaa'u isaatiin fayyini mana kee fayyini lubbuu kee fayyini jireenya keenyaaf ta'e. Fayyini waldaa kiristaanaaf madaa'u Yesuus keessaan dhufe. Madaa'u isaatiin fayyifamteetta. Ibroota boqonnaa 10 irraa akkas jedha. Inni foon isaatiin karaa yeroo hundumaa argamu karaa yeroo hundumaa irra deemu golgaa sana keessaa nuusaa jedha. Rukutamuu dhanna Yesuus kanaan tatarsa'uu foon Yesuus kanaan siif karaan argame. Dhangala'uu dhiiga Yesuus kanaan siif araara argame. Araara kan tola jennu hin qabnu sun
Tola waaqayyo wajjin kan ol qixxaate dhiiga Yesuus asii dhangaleedha. Fayyinni kee hojii kan biraa hojjettee miti qulqullummaa waan eeggattee miti. Yesuus isa sii du'e kanatti amanuudhaan gatiin kee sirraa baafama. Woo haalleluuyaa. Yesuus sii duusaarraan kan kee du'i bara baraa sirraa ka'eera. Ati namni Yesuusitti amante kun du'a bara baraa qabdi. Du'a bara baraa jalaa baatee gara fayyina bara baraatti dhufteetta. Kanaaf foon Yesuus keessaan karaan sun nuuf argame. Nuu dhiphachuu isaadhaan fannootti du'e abaarsa nurraa kaase. Galaatiyaa boqonnaa 3:13 irraa abaarsa nurraa kaasedha. Abaarsa narra jira jettee olii gadi hin fiigin. Abaarsa narra jira jettee nama hundumaa jala mataan qabatin. Abaarsa irra jiru hin jiru. Abaarsa iddoo kee abaarsa fudhatee fannootti ol ba'e abaarsa irraa kan ka'e ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos jedhama. Abaarsi irra hin jiru. Abaarsi mana kee irra hin jiru. Ati eebbifamaadha. Abaarsi mana kee irraa ka'eera. Dhiphachuuf du'u Yesuus keessaan bara baraan jiraachuuf dhala namaa geeddarame. Hubadhaa horma kan turre mootummaa kanatti horma kan turre abdii jireenya bara baraa kan hin qabne fala kan hin qabne nuyi nuu du'u Yesuusiin gara jireenyaatti dhufne. Nuu du'u Yesuusiin bara baraan jiraachuun keenya geeddarame. Yesuus du'a leeyyaasisaa si du'e obboleettii ko. Shameful days du'a leeyyaasisaa karaa gubbaatti qullaa fannisan. Muka fannoo sanarratti fuudhanii karaa qullaatti kan fannisan. Karaa Yesuus fannoo baatee deeme sun Via Dolorosa jedhama yookaan The Way of Sorrow jedhama. Karaa gaddaa jedhama amma fannootti. Karaa Yesuus deeme beeta mangistiiti amma gaara fannoo sanaatti 0.8 kiiloomeetirii ture kanaa deeme san. Kufee karaa muka fannoo baatee deema. Isayyuu karaan sun karaa gaddaaf boo'ichaa jedhama. Gadda keef boo'icha kee dhiphina keef rukuttaa kee baatee rukutamaa gaara fannootti ol si ba'e. Karaa sana keessaan fayyinni mana keef siif dhufe. Yesuus kanatti amani jireenya bara baraa argatta. Warri itti namanii jirtan gara gooftaa kanatti dafaa kottaa. Qulqullu cubbutti bilisa ta'etu jiru anaaf siif jedhee abaaramaa ta'e du'e Yesuus. Utuu Yesuus fannoo irratti nuuf hin duune na hubadhaa waldaan kiristaanoon utuu Yesuus fannoo irratti nuuf hin duune silaa waldaa kiristaanaa wanti jedhamu hin jiru. Utuu Yesuus fannoo irratti nuuf hin duune jireenya bara baraa wanti jedhamu hin jiru. Utuu Yesuus fannoo irratti nuuf hin duune hafuurri qulqulluun hin buuture. Utuu Yesuus nuun garafamne nuun duune ta'e jireenya bara baraa waan jedhu abdii sana hin qabne horma ture nu sila. Garuu amma Yesuus nuu du'u isaatiin kana hundumaa arganneerra. Karaa sana hundumti keenya gara mootummaa waaqayyoo dhufneerra. Haalleluuyaa. Aasaaf dubbii kan biraan hin jiru. Amma ni deebi'ee dhufutti du'uu fi du'a ka'uu Yesuus nama lallabne. Du'uu Yesuus nama lallabne amma deebi'ee dhufutti. Qorontoos irraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 kaasee maayedha. Warra kaan beekumsa barbaadu, warra kaan milikkita barbaadu. Nuyi garuu isa fannifame Kiristoos hin lallabnedha. Dhala namaaf kan lallabamuu qabu kana. Kana malee dhimma kan biraa qusaaqusii addunyaa kanaa miti. Yesuus si du'ee fayyina bara baraa argateetta. Fayyinni kee bara baraa sii gallaan fayyina ishee foonii barbaacha iddoo garaa garaan deemtu. Fayyinni bara baraa sii galee taanaan fayyuun kee bara baraa Yesuus madaa kee baatee sii du'ee akka fayyite amannaan iddoo kan biraa deemuun sin barbaachisu. Aasaaf dubbii kan biraan hin barbaachisu. Wangeelli kanaadha. Dinqiin kan biraan hin jiru. Waaqayyo nama ta'ee dhufuun isaa xinnaan dhala namaaf fannoo irratti fannifamee du'e. Fannifamee du'uudhaan dhala namaa fayyise. Dinqiin kana darbee addunyaa irratti ta'u hin jiru. Dinqiin dinqii caalu fayyuu dhala namaati. Fayyuun dhala namaa foonitti tuun taane jireenya bara baraatti. Hafuuratti fayyuu keenyadha. Kanaaf nuyi isa fannifame Kiristoos hin lallabnaa aasaa saba yakka keenyaaf kaffalameen nuyi bilisa baaneera. Ati bilisa baateetta obboleessa ko. Ati bilisa baateetta obboleettii ko. Siiduu Yesuus hin fayyiteetta. Fayyina kan biraa barbaacha hin deebin. Fayyinni biyya lafarra jedhamu lubbuu kan fayyisu hin jiru. Foon fayyisa. Foon immoo itti fayyites deebitee duuta. Fayyina kee bara baraa sii gallaan garuu amanattee jiraatta. Sababa yakka keenyaaf gatii Yesuus kaffaleen yookaan aarsaa Yesuus kaffaleen tokko furamuu dhiifamuu cubbuu arganne. Qolasaayis 1:13-14. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuu arganneerra. Waa haalleluuyaa. Dhiiga Yesuusiin furamuuf dhiifamuu cubbuu argatteetta. Isa siidhe sana, isa siidhate du'a sanatti adda baateetta. Sii du'u Yesuusiin du'i sirraa cabeera. Ati dhiiga Yesuus Kiristoos kanaan fuula Waaqa duratti argamuuf mirga guutuu qabda. Waaqayyo siin hin beeku, Alamaayyoo paasterii koof wangeelaawii koo hin beeku, Yesuus hin beeku. Anaaf sin immoo Yesuus keessaan nu beeka. Ati raajiis ta'e, waan barbaaddes ta'e, Yesuus kan inni beeku, Waaqayyo kan inni beeku Yesuusiin. Yesuus keessaan immoo naaf sin ilaala. Warri Yesuusiin hin qabne ammayyuu abaarsa Waaqayyo jala jiru. Anaaf ati kan argamu waan baay'ee tajaajileef waan baay'ee jiranne tun taane Yesuus keessaan Waaqa nu ilaalee qajeeloodha nu fuula Waaqayyootti. Kanaaf karaa dhiiga ilma isaa kanaa furamneerra, dhiifamuu cubbuu arganneerra. Inni lammaffaa aasaa saba yakka keenyaaf Yesuus kaffaleen lammaffaa argannee fuula Waaqa irratti qajeelota taaneerra. Qajeelaadhaati fuula Waaqa irratti karaa Kiristoos tola hojjetteen tun taane gaarummaa goote tun taane qajeelina Yesuus hojjeteen ati qulqulluudha fuula Waaqa irratti qajeelaadha. Roomaa 3:21-26. 3 jireenya bara baraa qabna. Aasaa saba yakka keenyaaf Yesuus kaffaleen jireenya bara baraa harka keenya galeera. Yohaannis 5:24. Yohaannis 5:24. Jireenya bara baraa qabna. Jireenya bara baraa amma shaakalaa jirra guutummaa isaa mogaafa dhufu keessa galla. Arfaffaaf inni dhumaa mallattoon itti godhameera. Woo haalleluuyaa. Kiristaanonni gammaduu kan qabdan mallattoon itti godhameera. Qorontoos 2:1 irra jira. Dubbifadhaa qabsiisa nuu kenneera qabsiisa waan garaa keenya keessa kaanu saafura isaa nuuf kenneera jedha. Waaqayyo guddaa bara keessa na eebbisu naa jiraadha sinan jaalladha shaaloom ulfadha torbee ol agarra.